du'aanu ana dura aansi duun immaanu addaannu baasti dirasii geettan yoo jaalala keessa seentan haa ta'u garuu jaalalli amma akkuma nuti fedhii irratti kan murtaa'e jaalalaa miti parsantii guddaa yoo ilaaltan fedhiidha malee jaalala dhugaatii miti yeroo ammaa kana kan uummata maraachaa jiru parsanaan yoo isinii kaa'u haa ta'u garuu warroonni hanga ammaa miidhamtan miidhama san keessaa bahuu yaala ati immoo sinasraatumaan amaluma kan keessirreessitiniin gaafadhu osoo ittiin tana caannacin osoo maalan jedhin kan keessa keetii keessa kan kee rabbi ibsitu beeka haa ta'u garuu kan kaani sinasraatumaan gaafatu yaali rabbi sallee nama yaadaa isa haa godhu nama sammuun yaadu nama fedhiin nafsiyyaan akkuma feete gootu miti nama sammuun yaadeetiniin tasgabbaa'ee haqqii tanteetillee sii deebisuusillee sii taradda'u rabbi haa godhu du'aa godhadhu rabbi khayrii haa godhu abduu haasee maamiitu godhe asirratti dhaamsa qabaraha dhaggeeffadhu maami amma tarii biyya yoo si kenneef yoo sin kenneen illee biyyan galin biyya yoo ati galte intalta abaluu maraattuudha sin jedha maatii keessan illee kabaja xiqqoo irraa kaafta maaliifuyyuu taanaan namni kun ollaadhaa ijaan wal argitanii gadi baatan ati immoo aaruu dandeetta ilma namaa waan taateef yoo sidoo siif kenname jedhama yoo alhamdulillah jettee haala kee mijjeeffattee wajjin deemudha yoon ka sidoo argatu ta'e ammoo dalagadhuutii fooyya'insa san caalaa kan dura xaafte san caalaa garaagarummaa san caalaa fiddee argisiiftee maatii keessa araarfattee gammachiiftee isaaf san immootiyyuu akka maatiin kee yeroo baay'ee ittiin gaddine yookaan immootiyyuu waan akkanaa birrii akkanaatti baluu teennatiin godhate jedhanii itti gaddanii si'aa'ina keessa hin galleefe maal gochuu qabda san daran dalagattee galuu qabda yoon balleesse garuu dhiifa. Aye, inshallah. Hali aki galis sagalan juran yu malik galasi. Ate. Jangan. Arumman osoo waan argamin hin duratti jedhan ati eeggachuun ka turte garuu amma osoo hin taane yeroo maatiin si dhoorgu sana eeggachuu ture. Maybe wanni kun akkana ta'a. Nama tokko achi filatanii maatii fi guutuu dhabuun dirqamumayyuu dogongora. Nama tokko si jaalate maatii hankee abbaa obboleessa kan kee haadhaa kan kee dhabdee kan isaanii dhagahuu diddee nama tokko faana deemuun jalqabayyuu dogongora dubartiiti yeroo baay'ee shamarran hin dalaga waan akka nama tokkoon filatanii maatii fi guutuudha irra caalchanii jechuudha. Awwali fi si galchaa qo'e. Inni goomaarra hin qabne sun amma dabree jira. Dogongoratu jaala keessa seentees ta'uu dogongoruttuu ta'uu akka marattuu dabre sun saddeebisuu hin dandeettu. Garuu wanni amma godhuu dandeettu akka ilaalcha kiyyaatti amma booda ittiin kennin amma booda hin baasini kakara baastetti rammoo irra mari'adhu haga dandeettiin haala gaarii haalaan kee toliiti itti mari'adhu akkaataa bultii itti ijaarrattanii fi akkaataa itti nikaa hidhachuu dandeettan haala isaa akkamitti akka jijjiiruu dandeettu dubartiin malas beektii jedhanii san seeraan haasofsiisii yoo dandeettan san irratti walii gala. Amma booda ati ammoo waan dalayduuf man keetti qabadhu malee baaftee an duniyaa haganaa muluu waggaa haganaa baasee nama nikaa irraa hin qabne kennechuun kun of arrabsuudha. Kun waan dubbatamu miti kan lamatti deebiteen dubbatinis namatti illee hin himini. Kana yoo rabbi si laafisee rabbi isa si qajeelchee waan nama rabbi sodaatu taate dunyaan kee akka xaartee fuute hin nyaatu. Haga dandeettiin ati immoo ka amma booda ittiin kennini haga amma booda dalagadhu haala gaarii waliin haasa'i waan dandeettee fooyyessuu yaali. Rabbi si haa eegu rabbi irraa si haa deebisu yoo walitti yoo bultiin keessan kan walitti ijaaramtu nagaan isin haa ijaaru isin jedha. Aye, galatoo. Keessan irratti achirraa hafe immoo. Eshi. Guyyaan du'aa du'aa itti godha ka amma Muhammadu mataa itti kan mallaqa nyaatu kana bismillahir rahmanir rahim. Meeqa Hamziyaa baleedhamu baaleedhaati. Hamziyaa baleedhamu baaleedhaati. Meeqa idhaa? Nuti doa hin godhiniidhaaf. Dhiiga isinitti haa ta'u wallaahi alazim akkatti gubatanii isiniif godhanii nyaatan kana bi'iznillah. Mee dhagaye Wanti waata dhiiga isinitti haa ta'u wanni nyaatan nyaata asaamaa foon asaamaa isinitti haa ta'u waan biraati. Akkana furtaa gootee ittiin qabatu raha. Horree nuti haa ta'u. Horree nuti haa Wallaahi ta'u. afaanii funyaan inni isin aadacha'u. Foon qurxummii Warri nuuf fallaqa haa shamaraa. ta'u. Wallahi. Foon qurxummii nuuf haa ta'u. Aamin jedha bakka tana aamin jechuu qabdanii. Dhagaye qurxummii nuuf haa ta'u. Foon re'ee nuuf haa ta'u. Foon hoolaa nuuf haa ta'u. Foon gaalaa nuuf haa ta'u. Inshaallah akka namatti qina qibis kanaaf bakkuma deemtanii osuma akka qina osoo akka qina jaddassan rabbi addunyaa kanarraa isin haa fudhatu. Akhiratti illee isin milkeessu. Fudhati yoo mabaa. Wallahi na goolisiiste. Akkas na godhi akkana na godhi achiin na baasi achiin na galti siyyaa waan ta'u kama namaatti gubadhaan.
Lagi. Aku beri tu lagi. والله ربي ستين قابلي لك وانا كنا Lagi. Dia Rabbi kabar. Semua aku doa ikut Rabbi kabar. Yo kan lagi ada. انا دعائي قولي ديسيس Kerja dua bari. Doa ikut dua bari. Bari. Nanti apa ni? Abbaan abaara yoo abaarullee baatan namni nama zoollimtu maktini iyyuu dalagaafin abaarri kayyuu barbaachisu rabbiin argaa bara nama dubartii akkanatti dhaartee fuutee dadhabdee duniyaa kana barsiisuun kennu ijoolleen duniyaa namni akkanatti fide kana namni taa'ee irraa fuutee nyaatu wallaahi subhaanallah abaaru iyyuu baatan inni nu abaaramaadha inni inni barafata. Haqqi namaa garan taane nyaatti taanan. Biyya teenya kana keessa waan ta'aa jira taasisa. Yoo obboleessanii jettee itti ergattees nyaadhamtee dhabamtanii jaarsumaa dhiiftee obboleessatti ergattuus obboleessi kanuma. Warra ifiitti ergituus kanuma. Warra keenya waan ittiin jiraatan ergi maallaqa kee waan hin qabduuf bira jabeeffatu. Awwaliin kun baabaayyee awwali Abdulqaadir muyuutu godhadhu baabaa sagaleen kee jeeqaa jira. Haa ta'u dhiisa. Sagaleen isa muyuuti haasayaan jiru bara isaa miti kaasayaa jiru saddeeti kan. Beeke haasa'e awwal. Itti dammarama inni qaba. Hin qalladdaati dhiisne. Eega makiinaa ta'e qo'anillee maal jechuun jedhee taa'ee. Namoota lagaa abbooraaha. Intala ide wallahi. Asa yaada keessan eega fudhadhee waan haasoitan booda irratti eega baradhee booda isin yaada kenna jedheetiin caqasaara bara. Yaa Rabbi anatti illee makiinaa biti karraa haa du'aa anatti makiinaa bittu wayii hadhu kaame. Waan siin jedhu eenyu tamma akka jettu sun. Eenyu maqaan kee? Bilisummaa makiinaan karatin. Duniyaa eenyu harkaa qaba? Duniyaa eenyu harkaa qaba? Rabbuma harkaa qaba. Rabbi tokko. Rabbi harkaa qaba miire? Ni koosnaa gadhin awwalii bada. Laal waan akka markabaa waan akka xayyaaraa rizqii babal'oo shuuf keef. Raahati xayyaaraa bitu ana makiinaa manaa natti abitu tanuma barbaada nagam jiraadame addunyaa irra raahati yoo barbaadde xayyaaraa abitu. Waan siin jedhu namichi waan dalage jedhan dhageette karaa ta'uu isii himu. Namichi waan barreessu abduu baadee ka jedhu kun. Hin galuu. Akkanumatti isin gubaatu mataa hin heerumullee. Rahan yoo heerumte Maammadoon dhugaa Rabbi matarratti ol baafaate. Akkasumas raha yoo onlaayina kana irraa yoo madde jechuudha. Isin gaafsan ifa turan keessan. Rahan Ameerikaa jirti kaabaa baay'ee. Isitu si waamamu isitu ishee waamu. Laa ilaaha Saninu gabbarri guddaadha gabbarri kuma 500. Laa gabbarri illee kuma 500. Kan ishee kuma 800. Kan ishee kuma 800 baanan kuma laayama. Kan ishee kuma 800 baanan kuma 200. Anabsi warra birrii amanuu miti namummaa qofa amanna malee. La booddee fuutee galteeni gabbara maarra hin dandeenyu nu cinqi wanna qoosa akkasiin nurraa dhaabaa hin feenu ammuma nutti hima duuben hin jiru intalatee nagatii guddaan barbaadna ka yaada sii kenni. Bingo. Isinumatu nurraa kafalamaa bakka biraa eessaa Bingo. Assalamu alaikum. Abboo keessummeessa. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa disoo. Jirra wallah. Yaa badde. Waay. Akkam. Alhamdulillah. Ka jiru ana. Fayyaa keeti? Fayyaa maalii jira miti. Waan doon tana ati fuularraa na qaraate santu narraa wacaa jira. Inshallah biiznillah. Yoo haalli sii mijaa'inatu kachisitti jedha. Surprise si godha dhufeetu manaa. Surprise bana san godhi boo.
bina kazi Sabira deemu edda raha. Bingo bira deemu edda. Yaa isa bira deemu edda amma. Bakka. Isin hunda surprise isin godha amma achi dhaqee isinii. Nama lama wal bira teettanii bantanitti. Baga jiraatte bingo. Baga nagaalle. anu idan Hello, Raha. Maal qulqullina hin qabu sagalee maal ta'e? Keetuma abbaa fi eessan qulqullina qaba biyya keessa. Biyya jirta. Sagaleen qulqullina hin qabu. Sagalee qulqullina ofeete abbaa kiyya biyyaa ba'e akka keenyaa kana diyaaspooraa ta'e. Raha bakka chao galatoomi waan gorsa keetiifi simmartuu galatooma. Ishi. Hodi achi hin naawraalleen kootu keessa. Ishi. Galatooma ishi chao. Oke baik. Abbaa Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Sirra alhamdulillah. Aboo sagalee keeti awwal. Bingo ጓደኛን keesun bari onnoo ta'e. Sagalee akkam goggootan sila? eessa deeme Mucaa tokko kinoo dhufe wallaa lazim dhufe osoo hamatu laa ilaaha illallah. Osoo ani hamatu hedduu dhufe. si jaalataa bara sirraa qabame naaf beekaami amala isaa Wallaa dhufe anu laafi seeneen beeku. Wallahi erga guyyaa san gargar baanii seeneen beeku. Anu laafi. Salaam alaikum. Waalaikumsalam. Anu maasi hamatu hedduu. Dubbii warra kitaabaati sheekanaa Huseenin. Warra biyyooti waan rambaani. Maashaallah sabasabamtan kaaru. Muhammad Abisa saaqota gadi guure. Mee waan jafa wulwullu jedhu sennis biingoon nama guddaa bada keessa keetti akka. Mini ansenyalaan kawwa. Yaa gareeli. Maal jedhu? Ati maali nama laalaan seensiftu ijoollee yaada hin qabne kun seensifteen warra seensiftu gaaf dura. Wallahi maal beekan yaaduma qaba jedheeti kan waa fuula isaanii beeka waa addaan beekame mikiroonna isaanii hilinnati isaanii dingatuma calaw wal godhe. Nama akkasiin seensin maalinnaa mootiin battee eeggataa jedhan beektaa. Dooma nama guddaa si beennaa si qaba. Amma ጓደኛ kan keessin fide. Biingoo akkam? alhamdulillah Dhimmoo kee kanarra waliin buune gaafsan namaan beektaa? dhimma xiyya tanaa bara yaawaa si rakkisee Nu ammoo yaaddofnaa. Raahaantu namoo ilkaanuu addeessite achuma beektaa? Dubbii siireesii dubbatte giddiin push goote yoo jedhan natti hunduuddu qeerrayyee. No beektaa hin qoos. In taphannallee no just you know. akkas ni taphannaa si ni qofallaa Kooddi nutti hin dadhabne hin jirru jettedhani harre. Namni sooshaal miidiyaa kanarra ol bahee baakgiraawundii namaan beeku nama roobsite ijoolleen beektaa? bara wallahi bineensa kanaa wal nama qixxeessee Raahaan tunillee kun akkanuma nu laalte. Duuba maal godhe? Silaa tapha gaaddidduu teennaayyuu baatuu hin dandeenye. Okay, awwal. rahaan kun cimtuu beektaa dhalaa keessaa cimtuun isiidha sammuu qabdi hubattu ajaa'iba biyya bulchuu ni dandeessi yoo biyyallee bulchuu dadhabdee roobee ni bulchiti roobee sadaadan roobee kantiibaa roobee goonuu dhiiroo roobee diidaa Maal soddaallee taadannee qaataa irratti dadhabaa irra Soddaa taatan. ni qabdi jaarsa ni qabdeera hunda qabu harkaa fudhata jaarsa. Dubartii ka gaafatu dhibbaa ka foon tokko jechuudha. Ta'onnoo san nutti fiddeemee nurraa dhaabatu dubbii nutti hin qotin ammallee. Uummanni duraa xaafirra jira. Ati jalqabdu ofiitti sii fixani.
afaan mata amma jirtu sa Kaawiyaa godha haasoyti. Huccuun gubin. Miira keessaa beekaa dhoo. Miira keessa seenne garaa lakke. gurbaa marata sabadde bismillah min zaman si argee yoon beeku kooloorii fi yalle miti Min zamaan. Haati beekaa gurbaa kana baansanne yookiin fiyyoo. Waaja. Yookiin karaa wayyuu nu qabsiise. Abdiin taphateen akkanatti na yaachisa garuu. maal karoora qabdanii abdu awra Maal nyaachisin jedhaa jiran. harkina dhukkubumaa maatiya maaki Raha yeroo takka haase Harkan qullaan dhufin hafuunoo bismillahirrahmanirrahiim ni kaasinii goonaa waa qabadhaas deema kaa namni humna qabu. Madaaboo kasoo dhufe beekta kama muudii kennaa waliin deemu iyyuu. Rabbiin kun nama hedduu qabaa nama kitaabaallee isaabaallee. Bismillahirrahmanirrahiim. Yoo harka qullaa deemaa raatte nama duuba deebi'a. Yookaan waa qabadhaas deema bilaashatti namni nama kennu hin jiru. Intalti arsi. Uuma takkaa waan dhabne qabnu aanan lukkuu malee dhiiroo. Yoo akkas taate qoma dhaadhu as deemi ka harka guutadhuuti. Harka guutadhu as deemi yoo akkas taate. Dubbii tan amma akkanatti hin dubbannu. Keessaa na haasofnu nu bulchaa qaba nu godha nama akkanaa olee nama. Inni taati. Biingoo maga darbite koo. Turkiin businnaan. Ija kana sodaataa inni beektaa. maaliif Ija kana sodaatallee biingoo hin beektaa. Salaam alaikum. profaayilii of godhuu hin danda'a Waalaikum salaam. وعليكم السلام.